Ashama akkam jirtu nagayni keenyan kabajaaf jaalala bakka jirtan sinaa qabu. Gurmaa channel irra arrammoo odeeffannoo ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaa ta'e qabannee isinii dhiyaanneerra. Akkuma beekamu lolli kaaba Itoophiyaatti erga eegalee waggaa lakkoofsuuf deema. Lolli kun erga humnoonni TPLF deebi'anii Maqalee qabatanii bifa haaraadhaan gara naannoo Amaaraa Affaarittis babal'ateera. Duula የህልውና ዘመቻ jedhanii warri Amaaraan labsan kana erga humnoota TPLF fi humnoota naannoo Amaaraa fi naannoowwan biroo dabalatee mootummaa federaalaatiin beekamee waraanee eegale. Humnoonni kun wal qindaa'anii humnoota TPLF kana akka barbaadanitti akka injifannaan jirre beekamaadha. Humnoonni TPLF yeroo garaagaraa naannoo Amaaraa iddoolee hedduu qabachuu fi naannoo Affaaris weeraraa jiraachuun isaanii beekama. Injifatamuu isaanii kana fudhatama dhabsiisuuf rogeeyyiin naannoo Amaaraa fi namoonni garaagaraa yeroo dubbatan humni TPLF kan injifataa jiru sababa qorichaalee namaaf deeggaran humna namaa laatan kanneen akka shiishaa qoricha biroo waan fayyadamuuf yeroo jedhamu irra deddeebiin yaalee biyyattii karaa idilee ni darba. Qoricha kana keessaa irra jireessaan kan isaan yeroo baay'ee dubbatan karaa abbootii amantii isaanii otoo nafin xonqolaa yookiin digimtii isa jedhamee beekamudha. Humnoonni kun kan injifatamnaa jiru. Humnoonni TPLF yeroo dhukaasa hin arginu yeroo duunu malee yeroo baqannu maaliif akka baqannu hin beeknu yeroo jedhan yeroo baay'ee irra deddeebi'anii haasa'an ni dhaga'a. Kanas akka ragaatti kan dhiyeeffatan humnoonni TPLF qoricha digimtii jedhamu fayyadamee lola geggeessaa. Kanuma bu'uura godhachuun lolli kun lola hafuuraatis yeroo isaa jiran ni jira. Meeshaa gurguddaa waraanaa fi loltootaa cinatti lola hafuuraan geggeeffamaa jiru. Hafuurri kun immoo akka isa humna sana xonqolaa jedhanii isaan waaman. Viidiyoon nuti miidiyaa Itiyoo60 jedhamurraa argan wanta nama ajaa'ibu, wanta nama dinqisiisus kanuma ragaa. Paappaasiin tokko yeroo as ba'ee waraana keessatti xonqolaa fayyadamanii nama loluu jedhee yeroo inni wanta sana mirkaneessuuf barbaadu humnoonni isaanii kan injifatamaa jiru humna dhabee onnee dhabee otoo hin taane sababa qoricha kanaatiif jedhee yeroo inni akka gadoodoo ta'u wanta baay'ee nama dinqisiisaa ta'e miidiyaa kanarraa argannee jirra. Kanaaf isinis wanta ajaa'ibaa kana daawwattanii akka ittiin bohaartanis akka taajjabdanis akka dinqisiifattanis sin affeerree jirra. Gulummaa chaanaal sabskiraayib gochuu hin dagatina. Turtii gaarii isiniif hawwa. ጦርነት አለ። ጦርነት ውስጥ ለውስጥ በአየር ማለት ነው። በአየር በድግምት ደጋሚው ሌላውን ደጋሚ ይመታል ማለት ነው። እንደዛ አይነት ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ አቡነ ጳውሎስ በነበሩበት ጊዜ ከልደታ ቤተክርስቲያን እዛ አዲስ አበባ በጣም ኃይለኛ ጥላቻ ተነሳና የልደታው አስተዳዳሪና ፓትርያርኩ ተጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ፓትርያርኩ ምን ይልካል? ተቅማጥ የሚያስቀምጥ ማለት ነው፣ የሚያዋርድ ነገር ድግምት ይልካል ማለት ነው። ያ ልደታ ያለ ከዛ እሳቸው ጋር ደግሞ በጣም ኃይለኛ የሆነ በቃ የተዋጣለት ደብተራ አለ፣ እንደ ቦዲ ጋርድ ማለት ነው። ደብተራው ምንድነው? የእሳቸውን ህይወት የሚጠብቅ በቃ በድግምት የሚቆጣጠር ሌሎች ጠላቶችን የሚቆጣጠር እንዳያጠቋቸው ብዙ የድግምት ስራ እንዳይፈጽሙባቸው ብዙ ነገር። ከዛ በኋላ ቤተ መቅደስ ውስጥ በእውነት ነው የምላችሁ እኔ ነበርኩኝ ያኔና ቤተ መቅደስ ውስጥ ተቅማጣቸው እንዲለቀቅ አደረገ። ከዛ በኋላ ሌላ ደብተራ ከጎጃም ተፈልጎ በሚሊየን ብር ተከፍሎት ነው ያንን ተቅማጥ አስቆመ። ከዛ በኋላ በድግምቱ እሱ ደግሞ ማለት ነው የበላይ ሆነው የዛውን ድግምት አፍርሶ አስቆመው ማለት ነው። ተመልከቱ።